Kakaki lubna dibaya jolle jedinaan jettanire dubbina bultu jechuu sanarraa dhiisaa male naani Akka foonee attam jirtu nagaan waaqayyo bakkuma isin jirtan hundumaatti isin qaqqabu isiniifis haa ta'u. Ammaan istiidiyoo koo keessan jira. Istiidiyoo koo lafarra hin jiru garuu qilleensarra jiru jechuudha. Kan manni ijaaramee fi utuu hin taane akkasumatti waan teknooloojii kana walitti hodhine bifa Oromoodhaaf ta'uun waa ittiin hafuura baafachuuf namootas waamuuf jennee yookiin keessumsiisuuf jennee kana walitti hodhadhee istiidiyoo beekan gulmaranaati maqaan miidiyaa kana ammoo Oromoo Digital Multi Miidiyaati ODM jedha. Erga hundeeffame gara waggaa 4 oliiti waan mun kophaa koo ifaajuuf humnis waan hin jirreef saatalaayitii irra hin quphanne garuu lafa jala miidiyaa hawaasaa karaa adda addaatiin dhaamsii darbaa akka ture quban qaba. Har'a waan isinitti hima. Balleessaa guddaa beekan gulummaa irrana balleesse taajjabbii jedhee waggaa 3 arfan darbee nurraa geeraraa tureni tokko tokkoon balleessaa isaa mataa isaatti gadi garagalcheen isinitti hima. I hope waan gaarii irraa barattu. Balleessaa beekan gulummaa irranaa tokko lama jedhee toora qabsiisee isinitti mukoon dura biyya tokko kan ijaaru yookiin kan diiguu piilaarota yookiin leerii caasaawwan sadiin isinitti agarsiisa. Caasaawwan sadii kuni caasaawwan sadii kana keessaa caasaawwan maqaa dhadha'u kana sadan sirriitti naa qabadhaa. Tokko poolisiidha, himaammata. Himaammata biyya tokko baasu keessatti namoota qooda guddaa qaban. Walumaa galatti himaammata biyyaa irraa qabadha. Inni lammaffaan jaarmiyaalee. Jaarmiyaalee kana keessaa immoo warra akka siif organizationii kana naa qabadha. Warroonni akka maqaa adda addaatiin non-profit organizationiin dhaabatan akka addunyaatti dhaabatan kana ilaala. Sadaffaa irratti immoo namootuma jara kana deeggaran yookiin immoo burjaajoftoota tokko tokko isaaniin naa ilaala. Ketti naa qabadhaa. Kana sadan irratti ishee kana isin agarsiiseen balleessaa beekan gulummaa irranaatti ni darba. Dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e gara Oromootti yookiin gara Impaayera Itoophiyaatti yoo fudhannee ilaalle waan himaammataa kun waan namnuu hin argine garuu fayyaa waliin mataa cabaa jiruu fi bara dheeraadhaaf itti dadhabaa jiru dhukkuba sammuu cabsii garbummaa bara dheeraadhaaf nurra kaa'e haa jennu jaarraa tokko walakkaa kan nurra kaa'e rakkoo guddaan rakkoo himaammataati. Aniifati Facebook irratti taajabbiin isa jennu maaliin isa jennu kan wal qallu kan wal nyaannu kan wal ciru ishee sadaffaa sanadha. Ishee akkasumaan burjaajessituu himaammanni gubbaa jira. Dhaabbileen gurguddaan jiru establish ta'aniiru. Nuyi garuu sadaffaarraa uummanni argitee qeesiin gubbaa jira. Amantoonni gajjallaadhaa wal fixu. Paastariin gubbaa jira. Amantoonni gajjallaadhaa wal fixu hunkuramu. Nuti akka amantoota sanaati hunkuramtoota. Kanaaf walitti nam'inee wal fixnaa sin agarsiisa waan tokko. Hamma ammaatti himaammanni Impaayera Itoophiyaa bulchu yookiin poolisiin meeqeroonni ilmaan nafxanyootaati kan quba qabaadhu. Baroota Tewoodiroos ture, Zawudituun turte, Minilik ture, Haayile Sillaaseen ture, Iyyaasuunis dhufe, achii booda Darguun dhufe yookiin Dargiin dhufe, achii booda Wayyaaneen tokkoffaan dhufe, achii booda Wayyaaneen lammaffaan amma aangoo bushaa jira. Sirnoota kana keessatti poolisii meekeriin yookiin imaammata kan baasee hoo fuudhusiin jedhu naftanyaadha. Naftanyaatu nu kenna. Inni waan olaanaadha bar dinagdee irratti imaammata kan baasu, barnoota irratti imaammata sii baasee kanaan jiraatta kan jiru, siyaasa irratti imaammata kan sii baasu, waa hunda irratti imaammata sii baasee
kanaan bultaa akkan sii cafaqetti akkan sii bocoqetti jedhee waa sararee kan sitti kenne sirna nafxanyaatti sirnuma sana si bushaa jira sirna sana diiguu dadhabde akka Oromootti. Hamma ammaatti Oromoon poolisii meekeriin taane poolisii isaaf ta'us kileerii lafa kaa'atee biyya Oromiyaa ijaaruudhaaf imaammata kan mataa ofii qindeeffatee waraqarra kaa'atee sabattis waan himate hin qabu. Sabatti karaa himatu gaa ittan dhufa gara fuulduraatti waa'ee miidiyaa. Sirrittan hima kana. Inni lammataa dhaabbilee ciccimoo jajjaboo qabaachuudha. Achi keessatti dhaabbilee miidiyaa jechuu dandeessaa, achi jalatti dhaabbilee amantii jechuu dandeessaa, achi jalatti dhaabbilee mana barnootaa jechuu dandeessaa, orgaanaayizeeshinoota adda addaa bifa adda addaatiin ijaaruu jechuudha sana walii galatti qabaa sana keessatti Oromoon baay'ee lallaafaadha. Yoo fudhattanii ilaaltani gara Finfinnee kana dhaqaa ilaalaasin dhaabbilee adda addaa maqaa adda addaatiin itti moggaasanii neetwoorkii sana immoo biyya alaatti diriirsanii ittiin fandii barbaadanii naannoo isaanii moggaasa maqaarraa jalqabee fayyadamtoota jalqabee of fayyaduu jalqabee orgaanaayizeeshinii hundinuu dhaabbileen hundinuu harka jaraa jira ammas. Dhaabbileen Oromoo hammi tokko yoo jirtu ta'eyyuu dadhabduu lallaaftuu waanuma waliin hunkuramtuuf wal qoqqoodduu isheeti. Sababiinsa akkaataa isheen ittiin imaammanni gubbaarra jiru hin eeyyamuuf waan ta'eef waan kan Oromoo sana hin deemsisu waan ta'eef hin tarkaanfachiisu waan ta'eef rakkina gurguddaa qaba kan Oromoo sun. Dhaabbileen Oromoo kanaaf dhaabbileen Oromoo akka fakkeenyaaf jaarmiyoota siyaasaa maalii kuni maal kuni kan isaan amma faanshin gochuu dadhabanii dadhaboota ta'anii rukutamanii yeroo hundumaa naafataniif maaliif imaammata achi ba'e sanatu waliin simuuf waan ta'eef imaammatichatu qorba'a jechaadha achirraa. Kanaaf rakkisaadha deemuu hin dandeenye. Isheen kaan immoo isheen waan afaan kaadhaan isheen amma leeriin sadaffaa kun immoo burjaajoftuu dhaabbileen jiru dhaabbileen gurguddoonni jiru isaa ol imaammanni jira isaan keessaa cuunfamtee kan bixxilamtee warra sabicha achi keessatti lakkoofsa guutuudhaaf biyya sana keessa jiraatu keessaa immoo Oromoo keessa kan bibixxalanii fuudhanii ittiin Oromoo burjaajessan immoo kan akka OPDO kana kan akka immoo fakkeenyaaf dantaa adda addaatiin biyya alaatti barumsaan erganii amma immoo funaannatanii sassaabbatanii biyyatti deeffatanii isaan waa'ee imaammata gubbaadhaa Oromoo qabee sirnicha qabeen ilaallatan dantaa argannaan lafa argannaan teessoo argannaan marcuma argannaan afaan kaa argannaan waa argannaan isaan kun immoo saba kee gurguruu kan danda'an dhimmi imaammataa dhimma poolisii lafa qabsiisuu dhaabbilee jajjaboo lafa qabsiisuu dhimma isaanii miti dhimma isaan qabanii warri kun akkasii immoo hadhayyuu kunoo biyya alaa kana keessaa yaa'anii dhaqanii sirna sana jalatti bitamanii garaa isaaniitiif argannaan dantaa isaaniitiif argannaan daa'imman isaanii guddifannaan mana bayeessa tokko argannaan konkolaataa tokko sirnichi yookiin dhaabbilechi qunxureetti darbatee jennaan isaan immoo walitti qabanii dhimma imaammata kee ijaanis kan hin argine fageessisa isaanii kan hin argine dhaloota dhufuuf waa kaa'uu kan hin barbaanne beezii kaa'uu kan hin barbaanne dhaloota doomsuudhaan bitamanii warra hojjetan jechuudha akkanas qabna Oromoon quba qabaattanii beekan gulummaatti si deebi'a gara rakkoo isaati. Beekan gulummaarannaa rakkoo gurguddaa inni waggaa 3-4 kana keessatti himaa ture keessaa waa tokko lama irraa sitti dubbadhee ka'een gara faayidaa miidiyaatti darba. Rakkoon beekan gulummaa minnan ilaalagaa dhaabbileetu hundaa'e dhaabbilee kamtu hundaa'e fakkeenyan sii kaasa tokko lama keessaa fuudha malee waan hanqeeqaa ture baay'eetu jira. Dhaabbilee ijaarame kana keessa OLS kan jedhamtu ijaaramtee turte walitti qabaniidhuma biyya alaa kana keessatti Atlaantaa Joorjiyaatti dhaqee hirmaadhee torbee saattan qeeqa Oromootiif kan jiru tokkoof viidiyoo kutaa 2 kennee achi booda ani taajabbiidhaan himmachaa jechaadha. Maaliif jennaan dhaabbilee isaan baasan sun dhaabbilee imaammata impaayera sanaa kan dhiitu yookiin kan deebisu kan isa jalatti bulu waan ta'eef imaammanni kun immoo sirna waggaa 150 nu cabaqaa ture waan ta'eef ka'umsa isaarratti dhaabni kun kufaadha dheetan qeequu kootiin duulli kallattii arfaniin irratti duule. Miidiyaa keessaa OMN si fuudha. Miidiyaa OMN keessatti haalli itti faanshin godhu akkaataa isaan itti gaazexeessitoota ari'an achi keessaa hojjetoota ciccimoo ari'an boordii keessaa ari'an isaan kun hundi
maaliif akkas ta'aa akka kanatti nunkuriina waan qulqullummaa fi ilaalota waan Oromoon barbaadu hundee bu'uura godhachuudhaan waan Oromoo gara egereetti fullaasa yookiin xumura waa tokkotti geessisu irratti haa hojjetamu jennee gadi qabnee qeequu jalqabnee achii booda beekan gulummaa kun balleessaa isaati waan ta'eef guddaa ta'ee jechuudha kan nama nyaatu. Balleessaan beekan gulummaa gaafa lammaatiin maalootiin jedhanii achi as ba'anii warri biyya kanaa immoo lammaan malee waan hin jiru musee keenyadha maaloodha jedhanii miidiyaan gamanaa ijaarame achi dhaabbileen as ijaarame isaaniin deeggaruu gaafa akka ummiitti ammallee poolisiitu gubbaarra jira kanaaf lammaan eessaanuu isin hin ga'u eessumaanuu isin hin ga'u hin kufamaa waan kufamudha kuni hundeen inni irratti ijaarametu Oromoodhaaf kan mijataa mitiin jedhee falme kanarraa kan ka'e namoota balaaleffataa namni isaaf tokko injuru kanaafi hundiinuma Oromooti kanaafi wayyaaneen ishee mo'amte maqaleetti galte suni gurbaa kana bitachuu hin hafne kanaaf warra waaqninuu kaase musee waaqninuu kaase kana qeequu jalqabee gootota keenyatti bu'uu jalqabee jedhanii balleessaan beekan gulummaa irraa isa kana. Achi booda waraana bilisummaa Oromoo isa hamma isheen jirtu hamma jirtu hamma humnatti jirtu hamma tokko nan beeka ishumayyuu dhaqanii laga deemanii funaanuu jalqabanii baqqalaadha jedhanii jawaar jedhanii sirna gadaa abbootii gadaa jedhanii lachi kun diinummaadha diina gargaaruudha garboonfataa gargaaruudha hojii diinummaa gantummaati kuni waraana bilisummaa Oromoo bilisummaadhaaf bosona jira gaaffiin isaan deebine imaamman inni itti deebi'aa jiru kun kan isaa miti sirni kun sirna qophaa'ee isa simsiifatu mitiitiitti dhiisaa jennaan achi booda diina taane jechaadha diina guddaa beekan gulummaa achi ka'ee diina ta'e. Maal meeqan lakkaa'ee meeqan isiniif ta'an gama amantiitiin jettumoo gama wantoota ijaaramaniin jettumoo haalli an fakkeenyota fudhadhee irratti katabu irratti barreessu hundumtuu beekan gulummaa diina kun har'aoo wanti beekan gulummaa waggaa 3-4 dura katabee itti bineensa ta'ee itti waraabessa ta'e budaa ta'e suni har'aoo maal keessa jira deebi'ee dacha'amee dhufamee isuma dubbataa ture bisan xiinxalaa isan barreessee tarrabsamaa ture sana isa keessatti hin gallee kiyyoo keessaa bahuu hin dandeenye keessatti hin hidhamne raagirraggii laaqii garbummaa keessatti reef gadi dhiitamaa hin jirru kanaaf hin ta'an hojjenneetu imaammata nu haguugee jiru arguu dadhabuu keenya irraan kan ka'eeni dhal'eeta achi keessatti caccabneetu kun bososnee amma watwaataa jirra jechaadha karaa keessaa baafamne xaxamne kiyyoo. Balleessaan obboleessa keetii balleessaan beekan gulummaa warroota kana qeequudhaa jechaadha warroota kana balleessaan keessan kana imaammanni afaanis hin qabdan nu deemsisu kan isin akkas gootan jedhee dhaabbilee sana dhaabbilee asii fut jedhan kana rukutuun hunda hoolistikii miti hunda hin hirmaachifne sabboontota ijoollee ilmaan Oromoo hayyoota sammuuwwan nu hin qabnu hunda walitti inkorporeet hin goone kanarraa kan ka'eeni belbel jedhamee fedhii nama tokko lamaatiin ka'eetii hin kufa kuni hin kufee hin barbadaa'ee hin jirani amma oppidiyoonis hin jirtu. Dhaabbileen biyya kanatti oollee seeree banames hin jiru. OMN sunis kufee bultijaa'ee biyyatti galee meeshaa garboonfataa ta'eera almost all. Sirna Oromoon barbaadu ijaaraa hin jiru. Afaan mootummaa sanaatiin dirqamas ta'uus qaba hin qabu. Okay, kanarra siin turu. Isa kana gaaf tokko lama jedhee dudduuba waan waggaa 3-4 dura maxxanse hunduu jira waan ta'e fidee tokkoonanii si argisiisa iskiriinii kanaanan si argisiisaa deemaati. Naa obsaa isarratti hin oolu. Garuu waa tokkotti hin darba. Miidiyaan nu barbaachisa. Imaammatas haa ta'u, poolisiis haa ta'u, dhaabbilees haa ta'u, civic organizationii ijaarrachuus haa ta'u. Namoota moddantaadhaanis afaan qabsiifatamanii yookiin immoo waan adda addaatiin bitamanis haa ta'u. Isaan kana deebisnee karaa qajeelaarra baay'ee absolute education kennuu kan nuti dandeenyu. Kan bilisa nama baasu, beekumsa bilisa nama baasu, beekumsa sammuu bilisa baasu kennuudhaaf miidiyaan jaarraa 21ffaa kana keessatti meeshaa dorgoma hin qabnedha jechaadha. Wallaalaa kee situ barsiifata. Miidiyaa pilaatfoormii miidiyaa irratti warri biyya alaa kana keessatti biyya guddatan keessatti guddatan jedhaman kun guddinni isaanii dhugaan siin jedhaa miidiyaadha.
Production isaanii miidiyaa irra dhufa. Dinagdeen isaanii miidiyaa irra dhufa. Waraanni isaanii karaa miidiyaa ibsama. Siyaasni isaanii miidiyaadhaan ibsama. Teknooloojiin karaa miidiyaa ibsama. Jiruu jireenyi miidiyaadhaan ibsama. Amantiin miidiyaadhaan ibsama. Hundumtuu. Waan himaammataa miidiyaa irratti dhufamee wal falaxamee wal maal ta'eetu cuunfamee keessaa baheetu kunoo himaammata gaarii bishaataa lafa kaataniitu ittiin wal bushu warri nuti biyya nu itti baqannee keessa jiru kun yeroodha. Oromoon sanatti dhufuu jedhe beekan gulummaarana. Sanatti dhufuu qabna. Wal cabsinee wal falaxnee yaadaan walitti yaanee wal morminee utuu waliin ajjeesiin akkuma aadaa warra adii kanaa walitti falmanii wal nyaatanii miidiyaa irratti garuu uummanni waan cuunfaa bareedaa keessaa fudhatee uummataaf aannan bareedaa elmamu jechuudha. Hayyoonni kun sammuun isaanii walitti dhufanii. Sammuun biyya alaa kana keessa jiru sammuun Oromoo baay'eedha jarana. Sammuun dhukee turtee bukaa'ee karaa ittiin gadi ba'ee waa dubbatu dhabee gaafa waa kan waan sana rukutamee gufatee deddeebi'ee jira. Sammuu sana tooratti gashanneetu itti fayyadamnee fuunee miidiyaadhaan dhalootaaf oolchina biyya ittiin gargaarra jenne kanaafanidha. Taajjabbiidhee fudhadhee gadi ba'ee miidiyaa sammuu humna kootii hamman danda'u waan danda'uun beekumsa xixinnoo baradheen waan argu kanaan keessa taa'eetan hamma kana kunoo istiidiyoo hundeeffadheetti isin gargaaruuf qophaa qomoo miti utuun danda'e neetwoorkiin barbaada Awurooppaarra nama barbaada Kanaadaarra nama barbaada Awustiraaliyaarra nama barbaada Ameerikaadhaallee nama barbaada Oromiyaarraallee nama barbaada nama akkamiin immoo barbaada nama voolentariin barbaada nama koomiitiidiin barbaada nama of kennee Oromoodhaaf waa hojjechuu danda'u nama bilisaa nama qalbiin gaarii nama Oromummaatti jaallatu nama dhala namaa akka dhala namummaa isaatti kabajuu fi nama namaa hin loogne nama sababa kun sana ta'eef deeggaree sobee fi isa tokkoof immoo dhugaa dubbatee akkasiin goone nama sammuu dhala namaa sammuu dhugaa sammuu qajeelaadhaan Oromoodhaaf yaadu wajjiniin paartinerii uumuun barbaadaan. Asaamee achi saamee maallaqaan nama bituu hin danda'u dhugaadhaan nama bituu garuu hin danda'a nama asnaa ba'u yoo argadheef. Kanaaf miidiyaan nu barbaachisaa jedhee kanan yeroo hundumaa irra deddeebi'ee dubbadhuu fi miidiyaa irratti baanee wal sukkuumnaa saatalaayitiitti ol baafannaa wal ijaarra haa ijaaramu namni kun amma civic organizationin akka 20 wayii gaafa isaan ibsa waa'ee koronaa vaayirasii kana baasanii biyya alaa kana keessaa civic organizationin 20 wayii ta'anii ummata keenya kibbaa lixaatti miidhamaa jiruuf dhaabbileewwan addunyaa gurguddaa irratti yeroo isaan ibsa baasan kichuu.com kan jirurraa argeera. Organizationin kun garuu civic organizationin kun garuu ol ba'ee poolisii meekarii ta'ee jabaa ta'ee imaammata bor ittiin Oromiyaan bultu hayyoonni intelektuwaalonni biyya alaa kana jiranii waan bor ittiin Oromoon biyyi Oromiyaa ijaaramu biyyi Oromiyaa ittiin bulu tokko imaammata lafa kaa'uurra jiru miidiyaadhaan baamee falmamee qopheeffamee wixineeffamee irratti imaammata afaanii qabnaa imaammata dinagdee qabnaa imaammata siyaasaa qabnaa imaammata albuudaa imaammata waamaraa qabnaa imaammata amantii qabnaa isaan kana waan bor ittiin Oromiyaan guddoon ijaaramtee ollaa ishee wajjin nagaadhaan itti jiraatu dhalataan Oromootti guddatee sanarra dhaabatee kan inni ittiin hojii hojjetatu warri amma dachiirraa wal fixaa jiru waan hin taane Facebook irraa wal fixaa jiru kun kan jalatti ijaaramnee irratti hojjetaa deemnu warri hayyoonni kun waanuu lafa nuu kaa'uu dandeessaniitu. Kanaaf immoo miidiyaatti as ba'aa jirtu miidiyaa qabduu isiniin jechuudha. Yoo isin gargaaruudhaaf iddoo kana jirra. Dhaloonni ammoo akkasiin nutti fayyadamtan barbaanna yeroo keenya akka fudhatanii nutti gargaaramtan barbaanna isin immoo warri hangafoonni maaliif waa tokko lafa nuuf hin keessan maaliif mataa namootaa mataa hayyootaa mataa uummata keenyaa maaliif walitti nuuf hin qabdanii maaliif nu gargaartanii isiniin jedhaan beekan gulmaadha. Anoo isin gargaaruudhaaf kunoo sagalee keessan fidee uummata keessan hin qaqqabsiisuu nan danda'a. Maaliif namni walitti hin ijaaramu jarana maaliif civic organization 20 meeqayyuu haa ta'u biyya alaa kana keessa dantaa garaagaraayyuu qabaadha. Inni tokko maalooyyuu deeggarii inni tokko dhaaba akkasiis dhaaba sanas deeggaraa maaluu haa ta'u dhaabuma biyya bulchaa jiru iyyuu kan deeggartu ta'e dhimma keetii waan barbaade yoo ta'u dubbiin amma isanti. Egeree Oromiyaa irratti inuma walii galla. Waan Oromoon bor ta'uu qabu Oromiyaan bor ta'uu qabu waggaa 50 dhibba har'aa waan warri asii kuni
waan abbaa bileensaanii kaakileensaan waggaa 300 fuuldura kaaniif warra Ameerikaawwan isa nyaataa jiru sin immoo dhaloonni irra jiru immoo dhaloota bor dhufu kan hin burjaajofne waan kiliir ta'e imaammata bareedaa tokko lafa keenyee fi wanti nuyi darbinuuf maaltu jira. Addunyaa dijitaaliiti. Maaliif waan teknooloojii kana duukaa qabannee waan barri kun barbaadu duukaa kaanee maaliif itti dhimma hin baanu? Ammoo nama ijaaruun salphaadha. Nama tokkittiitoo lafa tokko taa'ee nama miliyoona tokko ijaaruu danda'a. Akka durii xalaadhaan waraqaadhaan iskiriiptoodhaan kanaan barreeffamee hojii 2-3 karaan deemamu maal taatanii ammoo hundaa qabna beekumsi jira. Teknooloojiin jira. Addunyaan mijataadha. Yeroo akkasii kan Oromiyaa hin ijaarre miidiyaatti as bahee namni kan hojjennu yoom hojjennaga? Yoom hojjenname? Barbaachisummaan miidiyaa irra deddeebi'insi itti nu barbaada. Miidiyaatu nu barbaachisa. Yaa Oromoo miidiyaatu nu barbaachisa. Uummanni keenya gargar faca'ee jira yaa Oromoo. Yaa Oromoo wal barbaaduu qabna. Dhaloonni burjaajeffamee jira. Burjaajaasaatu jira. Dhaloonni amma nu keessa jiru kun. Kana walitti qabuudhaaf inni guddaan miidiyaadha. Miidiyaa irratti hojjennu. Miidiyaa irratti hojjennu. Salphaadha dinagdee xinnoodhaan waan guddaa hojjechuun hin danda'ama yaa Oromoo. Haa hojjennu miidiyaa irratti wal ijaaru. Haa ijaaramu. Intelektuwaalonni walitti kottaati miidiyaa banadhaa. Unisi gargaaraatti waan hundumtuu jira riisoorsiin jira addunyaa kana birrii hin barbaachisu maallaqa gurguddaa hin barbaachisu waan xinnoodhaan hojii gurguddaa hojjechuu danda'e kutaan itti keessatti istiidiyoo ijaaree hojjechaa jiru kana keessa asuma keessa rafa maal jettu biyya 3 baraatti 2 jettu ishee keessa ishuma keessa rafuudha ishuma keessatti istiidiyoo gochuun danda'ama kan barbaachisu kompiitara tokkittiidha kanarraa kan hafe saatalaayitii sagantaa bitachuudha saatalaayitiin sunis biildiingiin barbaadu jedhana wanta yaadaanidha addunyaa sanarra ga'eera hin barbaachisu kana booda ilaalaa warri alaa kun hunda qophaa'anii siistemii isaanii waan torban kana argaa jirurraa waa isinitti himu. Koronaa kan jedhamu koronaa vaayirasiin kun biyya weerara. Yuunivarsiitiin Harvard yuunivarsiitiin ani keessa deddeebi'aa jiru kuni maal godhe seetani guyyaa lamituutti gad ta'anii mari'atanii xumuratanii teknooloojii pilaatfoormii sirreessatanii hundumaa barattoota digiriidhaa hamma dooktireetiitti warra baratan hundumaa onlaayiniitti shiifti godhan. Mee waan ajaa'ibaadha. Mee Itoophiyaan yuunivarsiitiiwwan hunda sana elementariidhaa kaasee kutaa tokko ka'ee amma PhD'tti warra baratan torban tokko dhiisitti waggaa tokko too kennitee fi barnoota hundumaa onlaayiniitti deebistee utuu barnoonni guyyaa tokko faddancitiin mana isaanii keessatti barsiisuu hin dandeessi. Jarri kun kana godhan. Qophaa'anii jiru. Waa hundumaatti qophaa'aniiru suyyoo ta'e kana goone waan jedhan qabu. Gara fuulduraatti immoo waan biildiingiin kun hin dhabama ta'a maaltu beeka waan hundumtuu waan virchuwaaliiti waan amma waan appilikeeshiniin hojjetudha. Hundumtuu saatalaayitiin kanuma wanti hundumtuu kanuma istiidiyoon kanuma artifishaalee hojjechuudha. Waan nam tolcheen namni addunyaan irra ga'e kana silaa humni biyya alaa kana keessa jiru, humni Ameerikaa keessa jiru, humni Kanaadaa, Awurooppaa keessa jiru kuni kana biyya galchuu hin dandeenya, barsiisuu hin dandeenya. Yuunivarsiitiin biyya waayifaayi intarneetii gashatee jennaan teknooloojii isaa biyya gashinee Oromoof Oromiyaan hundumtuu mana tokko keessatti akkaataan itti wal ilaalee mari'atu, hojjetu, hundumtuu irratti hirmaatu hamma mana citaa godaa keessa jirutti ibsaan galee qotee bulaa mana isaa keessatti gordoo waddoonni buna dhugaa jirutti barsiisuun hin danda'amu. Sanaaf imaammanni qophaa'uu qaba hojjechuu qabna hayyoon hin hojjenne kan immoo hojjechuu kan nuti dandeenyu miidiyaa qofa addunyaa kan jijjiire yaada jiran yaadni immoo mari'achuu irraa dhufa bishaan iddoo tokko tuulamee waan iddoo tokkotti kuufamee najaa jirana beekumsa iddoo tokkotti kuuftanii yaaddanii irraan taa'ina karaa miidiyaa kanaa faca'uu qaba addunyaa guutuutti beekumsi ati qabdu nuyi qabna kanaaf miidiyaan nu barbaachise isiniin jechuufanii dhumarratti keessumattuu waan keessa dabarre fi waan keessa jiru hin dagannu. Waan keessa dabarree fi waan keessa jiruu fi waan itti deemaa jirru hin dagannu. Viidiyoo hayyuu tokko nama Dr. Baaroo jedhamu nama gara Awurooppaa kana jiruun amma ilaalaa ture.
haasaa ta'ee warra faranjoota kanatti ibsa waan keessa dabarree fi waan jijjiirama jedhamu kana wannoo jennee fi sirni ammas maal akka inni fakkaatu waan xinnoo ibsee natti tolee achi keessatti viidiyoon tokko jirti. Viidiyoo akkaataatti torchariin Oromoon waanuma ijoolleen yeroo sana moobaayiliidhaan waraabanii daddarbachaa turan walitti qindeesseeti pirezentii godhaa. Cimsaan si caalu madaa mogoleedha taatu summiidha.